Ashamaa harka fuunee nageenyi kan koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtan hundaatti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan kiyya qaqqaalii gaarii jaalatamuu fi kabajamuu ilmaan Oromoodha. Warreen afaan koo dhageessan warri keessa jirtan warri ala jirtan hundumti keessan akkuma kan hordoftoonni Raahel akkam jirtu nagaa keessan an obboleettiin keessan boonee intartimanti nagaa kooti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isinis baga nagaa taatanii Waaqayyoon eegamtanii guyyaa keessatti kana geessan ameen walumaan baga geenye dhiifama gidduu kana mana obboleeyyan tokko lama sadiitti na arguu jirtanii tarii viidiyootti deddeebi'ee isin nuffisiisin of kolchaa ganaatuu mana kiyyatti yeroo hunda na arguu teessanii walumaa galatti har'a obboleettii kiyyaa gargaaruufan dhufe mana ishee jechuudha. Utuu gara ergaa kiyyatti hin darbiin dura viidiyoon kiyyaa akka barumsa isiniif illaan viidiyoon kiyyaa akka homaata akka isin fayyadu utuu beeku waraabuun jira. Isinii galee walumaa galatti ani garuu obboleettiin keenya Raahel nu gidduu turtee nu jajjabeessuu turtee nu faana tattaafachuu turtee akkuma isin beektan hirriba ishee dhabdee halkanis nu wajjin teessee nu hundi keenya iyyuu mana ormaa jirra. Raahel qofa osoo hin taane tokkoon keenya haala keessa jirruu fi bakka jirru hunda kan nu beeku nu isa keessa jiruu fi Waaqayyo qofaa jechuudha. Kanaaf maal jechuun dhufee obboleettiin keenya kun nu faana tattaafachaa nu faana deemaa turtee har'a garuu nu gidduutii duubatti deebi'uu jirti yookaan immoo laafuu jirti jechuudha. Maaliif laafti? Maaliif duubatti deebiti? Maaliif eegalte? Walumaa galatti rakkoo isheen guddaa waayifaayiidha. Waayifaayiidha. Kanaan dura waayifaayi isheen fayyadamaa turte maalii anammoo maalii jechuu dandeessu gaaffii isinitti ta'uu danda'a. Sirriidha ta'uu mala. Jarri ishee mana qayyiratanii garuu waayifaayiin iddoo sanatti manni sun lama waan ta'eef fooqiif jala waan ta'eef kan fooqirra lafatti harkisuu fi ammoo gubbaa sana ol baatee isaan biratti itti fayyadamuuf ammoo hin beektanii kan hojjetamu jalatti walumaa galatti kana hojii wal qabsiistee duubatti nu gidduutti deebi'aa jirti jechuudha. Wanti tokko ammoo gaafa utoo hojjettuu gidduutti dhaabdee dhugaa dubbachuuf si jibbisiisa malee itti sin deebisisu jechuudha. Isin galee fakkeenyaaf hoomworkii barsiisaan tokko nuuf kenne har'a yoo hin hojjenne bor yeroo isaatti barsiisaan kun pireedii isaa eegee yookaan sa'aatii isaa eegee yeroo dhufee daree seenu hoomworkiin sun sa'aatii sanatti hojjetamee hin jiru yoo ta'e barsiisaan kun har'a bakka iddoo hoomworkii sana laatee har'a barsiisee ibsa irratti laateetti darba jechuudha. Bor garuu namni har'a hoomworkii kana hin hojjetiin deeme bor deebi'ee hin hojjetu hoomworkii kana jechuudha. Isin galee maaliifii nuffaa waan deemu jechuudha. Kanaafuu Raahel akkuma kana gaafa guyyaa tokko guyyaa lama ijoollee biraatii duubatti deebitu akkuma kana si jibbisiisaa deema malee si deebisuu danda'a jechuudha. Kanaafi harka laatiin jechuu barbaade gamonumaanii obboleeyyan kiyyaa malee dhaamsa ani isinitti dhaammadhu ani viidiyoo kana dhugaadha tarii poostii hin gootu waan isheerraa beeku hin qabu. Garuu ani yaaduma kiyya gargaarsuma isheetiidhaaf viidiyoo kana dalaguun jira dhugaa rabbi tokkichaati jechuudha. Kan isheen ofirraa hin beekne isinii galaa miti. Kanaaf nan ergaa fi maaliif yeroo tokko hin seenti waasaap irraa waan ta'eefi kanaan erguuf malu nan ergaaf inumaa yeroo koordii kiyya dhaggeeffattee barreeffama kiyya ilaaltee deebisaa hin jirtu. Kanallee ganaan isin fuulduratti gaafadhaa jechuudha naaf deebistu. Walumaa galatti ani viidiyoo kana kanan dalaguu jiru dhugaa dubbachuuf gargaarsa isheeti. Inumaayyuu obboleeyyan gaafa toorarra jirru qofaa gaafa wal faana kufallu qofaa gaafa iddoo tokko ishee wal gidduu jirru qofaa osoo hin taane gargaarsi keenya hanga rakkina keenya waliinitti hanga gammachuu keenya waliin akkuma ta'e sanatti yeroo rakkinaallee wal dhaabachuun dirqama keenya jechuudha. Maaliif ammoo fakkeenyaaf aniin kunoo hojii kiyya xumuree kunoo dhugaa rabbiiti buna dhuga jeetiin gadi taa'ee jechuudha. Kunoo buna kiyya gidduutti aabeetiin ishee faana haasa'u jira. Viidiyoo kana poostii yoo hin goone bunni kiyyallee lafatti badee jechuudha. Kun waraqata nan agarsiiste sana. Obboleeyyan isin jaaladha gaafa jiru calliseeti miti. Waraqatatti buna tunamee kun arguu akka jirtan mata dureen kun caba shamarranii jedha. Isin galee caba shamarranii. Ani isiniif haa cabu malee ani isin jaaladha beeka. Isin galee kanaaf maal jechuu barbaade? Kanaaf maal isiniin jechuu barbaade obboleeyyan kiyya shamarran biyyaara ani baay'een jaalladha. Dhugaa rabbi tokkichaati baay'een jaalladha. Ishee balleessitus isheen balleessinas
ishee qarqartus isheen qarqarres ishee waan baatee fi beektuuf ishee waan baatee fi hin beeknes niin jaaladha. Sababiin isaatu jalqaba gaafa baatee sana kaayyoof baatee waan ta'eef as geessee haa kashalabbattu as geessee waan hin taane haa taatu iyyuu malee tokko jechuudha hunda keessa jechuun jiru. Tarii maaliif akkas taate tariitti toleeti tarii barbaaddeeti waan irraa beeku waan hin qabneef ishee baddu sanatti illee faradu ishee illee niin jaaladha jechuudha. Kanaafuu garaa guutuun isin jaaladha afaan qofaan miti isin jechuu barbaadeeti. Walumaa galatti Raahel buna kiyya dhangalaasistee jirta waraqata kiyyas balleessitee jirta garuu qooraa akkuun qabu jabaadhu duubatti hin deebi'iin isin jechuu barbaadeeti. Si galee miti duubatti hin deebi'iin obboleeyyan kiyya isinillee akkuma amma isinii tuqu ture piliis wal jabeessaa gaafa wal jaallattan sana waan hundumaa wajjinti wal jaalladha gaafa wal gargaartan sana waan hundumaa irratti wal gargaara guyyaa kolfitan sana qofaa miti. Fakkeenyaaf aniin kun har'ayyoon sin gidduutii dhibee rakkoo kiyya hin beektan yoo ta'e maal taatee jettanii na iyyaafachuu qabdan. Yeroon siniin jiru akka fakkeenyaatti of sinii fudheen na iyyaafachuu qabdan maaliif ree waan na mudatu waan hin beekneef. Gaafan onlaayinii irra jiru qofaan afaan haasa'u gaafa onlaayinii irra jiru qofaa isin faana haasa'u osoo hin taane gaafa isin hin jirrellee duuba keessan gaafachuu qaba. Yoo isinillee keessanillee isin dubbisaa hin jiruun ta'e nama biraarraa nama isinitti dhiyaaturraa isin gaafachuu qabaa jechuudha. Kana jechuun guyyaa kolfinu sana guyyaa wal agarru sana guyyaa toorarra jirru sana qofaa xiyyeeffannoo keenya ta'uu dhiisuu mala jechuu barbaadeeti. Numatu waliif walii numatu waliif sira numatu caba walii beekaa numatu bakka dhukkubu sana waliif beekaa numatu ifannaa sana walii beekaa numatu beela sana walii beekaa numatu qorra sana walii beekaa jechuudha. Numatu garaffii gola ormaa keessa numatu waliif beekaa. Erga nuti waliif beekne boodatti kan warri duubaan beekanii jechuudha. Isinii galaa jiraami. Kanaafuu viidiyoo kana gargaarsuma obboleetti keessan ifaan kunoo taa'eetiin buna kiyya dhiisee buna kiyya akka maaliitti jaalladhu buna kiyya jaa kiyya caalaa jaalladhu jechuudha. Buna kiyya jaa kiyya caalaa jaalladhu dhiiseetiin kunoo an taa'ee viidiyoo waraabuufii jira jechuudha. Isin immoo laayik gochuufi dadhabduure isin immoo daawwachuufi dadhabduure isin immoo sheer gochuufi dadhabduure. Innaa kanan isiniin jedha gargaarsuma isheetiif viidiyoo kana dalaguu jira. Ogaa rabbii ishuma gargaaruuf jecha maaliifi chaanaaliin ishee jalaa dadhabuu danda'a. Yeroo kana isheen immoo deebitee haamalee dhabuu dandeessi jechuudha. Ammoo dirqama eegalteetti waan ta'eef ammoo waan eegaltee kana callistee miti waan eegalteef waan qabduuf isa eegalteef sana ammoo yoo har'a ta'uu baate gaafa biyya baashee galte irratti dalagachuu dandeessi yoo fayyaa taate jechuudha. Hangasitti garuu haala jirru keessatti nuti warri xinnoo isheerra jirru warri xinnoo haala ishee qofaa jechuun jiru waan hubachuu qabdan jechuudha. Ani Raahel qofaa irratti xiyyeeffadhe jechuun jiru garuu har'a isheen sababa waayifaayitiin nu gidduutti waan dhibamteef nu faana waan turteef har'a garuu nu gidduutti waan dhibamteef ishee fakkeenya fudhee jechuun jira malee ishee qofaatiin haa gargaaru Raahel qofaa haa gargaaru jechuun hin jiru. Isinii galaa jira. Kanaafuu waliif yaaduun gaariidha jechuu barbaadeeti. Maaliif isheen akkuma nama isinii tuqu ture yeroo nuti kiroomii keessa jiru har'a sana kiroomii keessa jira. Rabbi kiroomii keessa isaa baasu yaagama namaa. Gaafa kiroomii keessa jirtu guyyaa isaan faana dhaabachaa oolte guyyaa isaan faana daddarbatamaa oolte galgala mukarra bashee dhiiftee ganama immoo sa'aatii jaatti kaatee akkuma kana fiigaa oolte galgala deebitee dhaqxe sa'aatii malee gaafa raftu dadhabbii isaa ilaalaa obboleeyyan. Har'a ammoo gaafa akka kanatti duubatti deebitu ammoo kana caalaa ishee dadhabsiisu ta'a. Kana caalaa baqa haamileen ishee gadi bu'aa deemaa jechuudha. Nu immoo haamilee haa taanuu fi haa gargaarru jechuu barbaade. Isin warri viidiyoo kiyya ilaaluu jirtan viidiyoo kiyya ilaalaati sheer godhaa fi laayik godhaa fi akkuma chaanaaliin ishee jalaa hin dadhabnetti ishumaaf gargaarsa akka ta'utti ishumaaf haamilee akka ta'utti isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Fakkeenyaa fi wanti tokko yeroo ati dhibbattu yeroo ati rakkina keessa jirtu nam tokko immoo si bukkeetti ayizoo gaafa siin jee akka waan ba'aa sana sirraa fuudhee akka waan rakkina sana siif hirmaateeti isinii galaa miti. Kanaafuu nus ammoo bakka rakkina keenyaatti bakka dadhabbii keenyaatti yoo waliif jirraa yoo nuti waliif jenne dhugaa rabbiitti waan hundumaa gochuu dandeenya jechuudha. Wanti nuti gochuu hin dandeenye tokko hin jiru. Kanaaf Raahel atillee balleessitee jirta. Atillee balleessitee jirta.
akkamitti balleessite jee masiif rikoordii kiyya dhaggeeffatti deebistuu barreeffama kiyya sin deebistuu sana ganaa obboleeyyanitti siif ni mamaatii keetti jechuudha. Kun ta'eetoo jiru fakkeenyaaf akkuma kanaan duraa sana anama viidiyoo kana utuu wifi hin qabaatiin yookaan utuu daataa hin qabaatiin waraabuu nan danda'a. Sana walumaan beeknaa jechuudha. Viidiyoo kana amma fakkeenyaaf iddoo mijataa tokko dhaabattee iddoo mijataa ta'uu saabatu rakkoo hin qabu. Hundi keenya mana omaa keessa jirra kunoo istiidiyoon keenya istiidiyoo maalii fakkaata hin beekna waliin isaa kana jechuudha kun rakkoo miti. Kushinaa keessa maan taane dhaabattee viidiyoo daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 waraabbattee yeroo bakka jaraa sana qulqulleessuu deemtu yeroo mana isaanii sirreessuu deemtu sana fooqarra jechuudha. Yeroo sana viidiyoo kee poosti goote yoo baate obboleeyyan akkuma beektu hundi isaanii si hirmaachuu yoo dhiisan warreen siif gaddan warreen si beekan warra sitti dhiyaatan siif dawwatu akkaawuntii jijjiiranii jechuudha. Kanaafi atiin iyyuu balleessaa qabda. Wifi sababeeffattee boodatti deebi'uun kee inuma waan hin taane jechuudha. Waan jettee kaleessa yeroo kiroominna rakkisuu ture waan jettee na gorsuu turte waan jettee haamilee naa ta'u turte sana yaadadhu. Nam tokko ammoo gaafa haamilee namaa ta'u ofii isaa go'ee argamuu qaba jechuudha. Nam tokko gaafa nama gorsu utuu nama sana hin gorsiin duratti waan nama gorsee sanarratti ofii isaa hojjetee argamuu danda'a. Sanaaf haalli hin barbaachisa beekamaadha. Garuu haaluma sana keessatti iyyuu waan tokko gaafa eegaltu ati karooraan eegalte waan ta'eef karoora keessan ammoo akka si jalaan qofnetti karoorri keessan akka duubatti si jalaa hin deebinetti kallattii si danda'ameen utaaltee daa'imtee akka taate waan sana gochuu qabdaa jechuudha. Kanaafuu viidiyoo daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 waraabbattee yeroo ol baatee bakka ciisaan isaa ta'u saaluunis maal isaa ta'u yeroo qulqulleessuuf fooqa ol baatu sana yeroo sanatti viidiyoo kee gadhiisuu dandeessa turte jechuudha. Dirqamaatii guruupii keessatti teessee dirqama guruupii keessatti hirmaatteef viidiyoon hojjetu jettee duubatti kan deebitu yoo taate baay'ee dogoggortee jirta jechuudha. Baay'ee kanaafuu akka kanatti haamileen siccitee duubatti hin deebi'ineesi jechuu barbaade. Fakkeenyaaf daataa mataasaa ta'uu guuttatte. Daataa mataasaa yoo guuttatte dhugaa dubbachuuf jechuudha. Karoorsitee eegalte waan ta'eef karoora keessan irratti humna sii ta'a jabna sii ta'a malee daataa otoo guuttee mataasaa wanti tokko wanti sitti badu tokko hin qabu Raahel. Naaga'uu jirta jee yaada. Kanaaf atuu balleessaa qabda. Fakkeenyaaf barataan tokko hoomworkii har'a barsiisaan laatee fi hojjetee mana barumsaa yoo hin deemne hoomworkii sana dhiisee bor mana barumsaa sana gaafa deemu har'a barsiisaan kun hoomworkii kaleessa laate sana har'a ibsa irratti laata. Maaliifi wayitii isaati waan ta'eef hoomworkii kaleessa laate sana har'aaf laate waan ta'eef. Gaafa ammoo barataan tokko hoomworkii barsiisaan kenne kana hin hojjetiin dhaqu. Barsiisaan kun ganaa barataan kun bor hoomworkii kana hojjetee dhufee ganaa duubatti deebi'ee bor ibsa laatuuf. Namni hoomworkiin hojjenne kun ammoo calliseetu daree keessa taa'aa malee hoomworkii hojjetame kana kenname kana hojjetee waan dhufneef yeroo barsiisaan ibsa laatu waan irraa beekuu qabu jechuudha. Siigalee kanaaf wanti hojjetamuu qabu tokko wanti har'a hojjetamuu qabu har'uma hojjetama jechuu barbaadeeti. Malee kun fakkeenyatti fudhachaa jiru. Haamileen keessa akkasuma kana duubatti si deebi'a. Amma fakkeenyaaf barataan kun otoo har'a haamilee godhatee hojjetee hoomworkii kana hojjetee mana barumsaa deemeera ta'e bor waa biraa hojjetaa jechuudha. Yoo ammoo hoomworkii har'a barsiisaan kenne kan dhiisee yoo kan deemu ta'e hoomworkii har'a barsiisaan ifarratti laate bor ifarratti illee ibsarratti laatu kana jechuudha. Barataan kun duuba deebi'ee hojjetu. Haamileen isaa bu'ee jira waan ta'eef jechuudha. Duubatti deebi'ee jira waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu duubatti hin deebi'inii nusi faana jirraa jabaadhu sin jechuu barbaadeeti Raahel. Viidiyoo kuni akkuma ati yoo siif mijatee poosti gootee akkuma chaanaalii keef tarii humna ta'u yookaan ammoo hin jiraa miti. Isa kanaaf malee obboleeyyan barumsa irraa argatu siinsi fayyada garuu maal siin fayyadu yeroo kiyya aarsaa go'ee buna kiyya dhiisee barreeffama kiyyatti buna naqee abaati taa'ee si faana haasa'uun jira. Si faayidaa kee biyyaa haasa'uun jira miire. Innaa walumaa galatti obboleeyyan yaadni kiyya kana fakkaata. Hundumti keessaniyyuu hanga ammaatti kan waan hordoftaniif waan wajjin turtaniif galatooma. Viidiyoo obboleettii keenya daawwadhaa fi laayik sheer godhaa fi ani akkuma isiniin jeessan isiniin jaalladha isiniin kabaja. Waaqayyo
Ana olitti isin haa jaallatu hundi keessan iyyuu laphee kiyya keessa jirtanii bakka jirtanitti mana jirtanitti haala jirtan hundumaatti nageenya irraa jaalladhu waaqayyoo bakka jirtanitti isin baay'eetu inni humna isiniif haa ta'u waaqayyoon mana isin baasii isin haa eegu isinin jedha isin jaalladha harka kiyya immoo madaamiitu heennaan adibee booda komentiin akkana lolle gamuun waan namaaf kolchaa